jirtu Oromooti kan kaabaa kibbaa kan bahaa dhihaa kiristaana musliima waaqeffata osoo hin jenne hundi keessan shaalloo Oromoo show subscribe like comment gochuun bira dhaabbadhaa. Oromooti akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii akkuma beekamu nuti yeroo baay'ee share waliin goonu subscribe waliin goonu qaaliidha. Sababa bal'aa kana keessa dhalannee asirratti inni subscribe yoo kadhannu baay'ee qaaliidha. Guyyaa takkatti guyyaa lamatti kumaaf kuma lama kuma sadi kuma afur kuma shan galchuu danda'amu guyyaa aswarra inni subscribe kadhannaa. Kanaaf hundi keessanuu jechuudha. Akkuma isin bira ga'ee subscribe godhaa waliif qoqqoodaa. Okay, walumaa galatti mata duree kiyya karraatti yoo seenu mata dureen kiyya gabaabduudha jechuudha. Baay'een dheeressu. Kuullee fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa maal jedhan kan jedhudha jechuudha. Waa'ee kuullee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa maal jedhu? Inni kun kuullee samii geessee akkasumatti ilaala. Inni kun immoo seexaana godhee lafatti gadi gata. Inni kun immoo jiddu galeessa ture. Torbeen kun walumaa galatti torbee kuullee ture. Dhiibbaa kan godhaa turte kuulleedha jechuudha. Fayyadamtoonni hawaasaa hoo maal jetti? Mee dubartiin qubeen tun maqaa isiitiin mogga'e maal jettee haa dhageeffannu? Gootan. Qoy qubeen kuullee maal isin goote? Moo maqaa kiyya waan taateefi? Silaa maqaa kiyya ta'uu baattee maqaa Aishaa maqaa Wayizirret taate silaa qaada fudhattan. Waan qubee Oromoo qubee tana gartee qubee Maaster Hassan qopheessitana. Qubee Maaster Hassan qopheessitana. Osoo maqaa kiyyaan ta'uu baatte qaada silaarraan tana itti fayyadamuu eegaltan. Qaada itti barreessuuf barsiisuu eegaltan. Waan qubee afaan Oromoo qubeen afaan Oromoo ta'an dhuftatuun kuullee Oromoo taateef malee waan maqaa kiyyaan moggaateef. Akkana jetti kuullee. Osoo maqaa kiyyaan mogga'uu baatee maqaa nama biraatiin kan mogga'u taate Oromoon tun akkuma fudhatti waan maqaa kiyyaan mogga'eefi fudhachuu diddi jettee baay'ee faniidha. Baay'ee nama koolchiise. Kuullee nama baay'ee hojii baafteerti jechuudha. Nama baay'eedhaaf hojii baafteerti. Kan itti aanu artistiin keenya gameessi artisti Kadir Martuu maal jedhu? Kalaqa faranjiitti moggaafannee baacaa jenneen ABCdhaan. Kalaqa mataa keenyaa feenu kuullee, feenu baaroo, feenu siikoomandoo, feenu Harargee, feenu Jimma yoo jenneen, feenu Wallagga yoo jenneen kalaqa mataa keenyatti namannu. Kalaqa namaa malee. Xaarra qabaachuun irra turre Oromoo sabni hangana ga'u. Akkamitti dhabee qubee mataasaa? Amaarri qubee qabaa miti, lakkoofsa qabaa miti. Tamataasaa Oromoon akkamitti dhabe? Maaliif liqa ifa taate? Kadir akkuma isin beektan yeroo baay'ee jechuudha. Walaloo fakkeessa dubbii dhama qabdu. Dubbii barnoota guddaa of keessaa qabdu dabarsaa. Kun akkuma agartan kanatti waan nama kolfisiisu jedhee kana qofaa miti viidiyoo tokkoon dagadhee maal jedhee hunduu bakka qoosaa fakkeessa jechuudha. Kuulleen jaartii qubeeti waan jedhu illee qaba. Ani immoo akka carraa ta'e viidiyoo sanii arganne kana keessaa fudhee waan ta'eedhaaf. Mee amma immoo nama guddaa tokko nama akka malee lolanii mastara isaaniitti kakaan tokko isin agarsiisaa itti fufu. Irratti yaada kennuu hin danda'u. Who are you? Atummaan ka qubee irratti yaada kennitu of ilaaltettaa dura ofuma ilaaltetta. Maal taate mee? Ilaali wannaa kuwa argitee karaatee barataa barsiisaa wannaadhaa kaanii Ameerikaa galuudhaa qabsoon. Ameerikaa galuudhaa. Abboleessa kiyya asilaa profeesara caaluudha. Tole namni guddaa tasgabbaa'ee gaariidha. Baay'ee miira keessa galanii jiranii.
kanaaf amma master sanii arrabsutti illee waan illee oduu akka isaa ta'e akkana biyya alaa kana bahuun akka ta'uu miti Ameerikaa bahuun akkanaa miti waan jedhamu kaasanii xiqqoo nama guddaa irraan bushaa beetanii namni akka anaa kun waan barbaade yoo jedhe rakkoo tokko qabu. Anumtu amma hin saalfadhaame areeda baaseera anumtu xiqqoo si amma saalfachuu jalqabeera duraan illee homaa hin jedhu. Kanaaf namni guddaan immoo walumaa galatti maali beektanii xiiqii qaba jechuudha namni xiiqiidha. Lee ijoollee kan immoo aadaa waliin. Waliin jira. Arraas. Boruus. Fuuldura keenya eefa. Fuulleen teenya. Okay, generally walumaa galatti jechuudha yaadni kun maal agarsiisa namni qubee isaa akka inni jaallatu namni afaan isaa akka inni jaallatu namni afaanii isaa irratti eenyummaa isaa irratti oromummaa isaa irratti jaarsa osoo hin jenne jaarti osoo hin jenne miira keessa akka galu agarsiisa jechuudha. Ispeeshaalii amma manguddoo kana olaaltan haala akkasii kan agarsiisudha. Torbeen dabree torbeen kuullee kanaan xumurame torbee kuullee kana fakkaata nagaa ta'a sheer laayik sabskiraayib godha.